Akkaataa tikeetii xiyyaaraa Itoophiyaadhaa karaa onlaayiniitiin ittiin muran isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Egaa tikeetii murachuudhaaf karaa onlaayiniitiin jechuudha. Karaa lamaan murachuu dandeessanii. Inni jalqabaa karaa websaayitii isaaniiti. Kan biraadhaa immoo karaa appilikeeshinii isaaniiti. Appilikeeshinii isaaniidha Play Store keessa seennee buufnee haa eegallu. Itoophiyaan Airline jettanii yeroo isin barreessitan aappiin isaaniitu isiniif dhufa. Itoophiyaan Airline aappis jechuudha. Aappii Itoophiyaan Airline jedhu kana haa buufannu bilbila keessan irratti buufattanii. Egaa haga aappiin buutti namoonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu akka hin daganne. Akkasuma immoo viidiyoon kun nama hedduu fayyaduu danda'a waan ta'eef share gochuudhaan eegalaan isiniin jedha. Aappichi isa kana Itoophiyaan Airline kan jedhu baaseennu keessaa egaa Play Store irraa buufattanii jechuudha. Kanaaf erga aappii buuftanii boodatti iddoo kanatti book kan jedhu kana tuqxanii asitti maal jedhama one way round trip fi multi city jedhanii inni qabu jechuudha. One way jechuun dhaquu qofaa yookaan ammoo tikeetii takkitti qofa fudhachuudha jechuudha. Round trip ammoo dhaqxee deebi'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma bakka san dhaqxee ammallee guyyaa deebitus ammuma kana tikeetii fudhatu jechuudha. Kan lammaffaa immoo multi cityidha. Multi city kun ammoo inni sadaffaarraa kun magaalaa tokko qubattee ammallee magaalaa sanirra gara magaalaa biraatti deemuu jechuudha. Gara tikeetii sadii bira maqaa gaafata jechuudha. Kanaaf one way irratti isinitti agarsiisu. From to kan jedhu kan asitti iddoo irraa kaatan filattan. Fakkeenyaaf Kombolcha jedhama yaaliif Kombolcha Dasee Itoophiyaa jedhu kana irratti achi booda immoo to gara kamitti imaluu barbaadan asitti Addis Ababaa jennuuni fakkeenyaaf. Kombolchaatu Addis Ababaa. Asitti maal jedha departure dates guyyaa itti deemtu jechuudha. Asitti guyyaa itti deemtu har'a 26 irraa eegalee jechuudha. 27 28 kanaaf fakkeenyaaf gaaf 27 jedhuuni ergasii boodatti continue kan jedhu kanaan tuqa. Asitti one passenger kan jedhu kanatti filattan maal jechuun akka ta'e asirraa adult child infant jedha. Adult jechuun namoota bara 12 ol jiran jechuudha. Baay'ina isaanii nama tikeetii murteessan jechuudha. Child kan jedhu sun ammoo daa'imman bara 2 irraa hanga bara 10 akka harkaa yoo qabaatti jechuudha. Fakkeenyaaf akkasitti baay'ina daa'imman saniif ta'e jechuudha. Infant kan jedhu immoo nama bara 2 gadi daa'imman bara 2 gadi jechuudha. Tokko yoo harka qabaatte fakkeenyaaf akkasitti kutaa jechuudha. Ergasii boodatti asitti select class kan jedhu kana economic godhuu dandeessan, business godhuu dandeessan, homaa boos jechaniini confirm kan jedhu kana tuqnu. Amma 27 tuusidedha. Akkasuma immoo maaltu nafam search flight kan jedhu kana tuqnu. Jalasi search flight kan jedhu kana haa tuqnu. Xayyaaricha barbaadu jechuudha. Amma discounted fare is available if you have a proof of resident in Ethiopia. Yoo lammummaa Itoophiyaa kan qabaattu taate asitti tuqna. Itoophiyaan paaspoortii kan qabaattu yoo ta'e akkasuma immoo qabatee ID kan qabaattu yoo taate ishee kanarratti filattaa jechuudha. Yoo afaan international flight tikeetii Itoophiyaadha kan kutulee yoo taate akkasuma this one is of document tokko illee hin qabu kan jettu yoo taate immoo isa kanarratti filattaa jechuudha. Ergasii continue jennaan. Amma maal gochaa jira nuuf barbaadate kan inni jiru jechuudha. One flight is available jira. Amma xiyyaarri tokko jira jira. Yoo gaafa tuusidee jechuudha. Sa'aatii 16 fi daqiiqaa 45tti ka'ee Finfinnee sa'a 17 fi daqiiqaa 55tti kan qubatu jechuudha. Kanaaf isa kanarratti filannaa jechuudha. Akkasii boodatti asitti maaltu jira? Change fi refund fi free checkidii yoo waa kana qabaattu taate jechuudha. Already one seat left jaasitti keessota itti motora fe'e kana ta'ee foormii kana guutuu qabda jechuudha. Teessoo meeqatu jira sana agarsiisaa jira. Select jennaani. Egaa asitti amma kan itti aanu maali? As geenye jirra foormii kanarratti jechuudha. Amma confirm jennaani jechuudha. Asitti sign in with faayidaa kan jedhu kun jechuudha. Faayidaa yookaan ammoo mattaawoqaa faayidaa keessanii sign in gochuu barbaadanidha. Scan passport is for fast jedha. Karaa salphaadhaan ammoo si kana tuquudhaan jechuudha. Kaameraa kana yookaan paaspoortii keessan scan akka inni godhu gochuu dandeessanii. Kan biraa ammoo asitti wanti
gochuu qabda jechuudha. Given name, first name maqaa keessan kan paaspoortii irra jiru yookaan kan mataa irra jiru sirrii barreessan jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkasii boodatti maqaa akaakayyuu keessanii asii barreessan. Date of birth kan jedhu kunillee guyyaa dhalootaa isa sirrii keessan asirratti barreessitanii jechuudha. Guyyaan dhalootaa kan naashinaal ID keessan irra jiru kan paaspoortii keessan irra jiru san barreessitan. Ergasii boodatti asitti male female jedha. Kana male goonee ilaallu. Asitti paaspoort information jaa imeelii keessan asitti galchitan. Imeelii keessan asitti ni galchitanii imeelii keessan galchitanii boodatti asitti country name, phone number jedha lakkoofsa bilbilaa keessan jechuudha. Itoophiyaa as boodatti duwwaa sagal jettanii lakkoofsa bilbilaa keessan galchitanii erga lakkoofsa bilbilaa galchitanii boodatti asitti confirm passenger detail kan jedhu kan ta'udha. Amma as keenya jirra. Amma daliyyaa jijjee jira jechuudha. Buy now kan jedhu kan ta'udha jechuudha. Buy now kan jedhu nuti kuna ammasitti reverse exit kan jedhu kana buy now yeroo tuttan teessoo filachuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf amma reserve kan jedhu kana yoo tuqe teessoowwan jiran natti mul'isa jechuudha. Seat map is unavailable. Amma maal jedha teessoo tokkitti jira jedhamee silatti kanaaf teessoon kun hundi isaatu qabamee jira jechuudha. Kan biraa immoo extra bag yommuu kan waa qabaatu taate jechuudha. Ergasii continue to payment kan jedhu kana tuqnu. Egaa asitti please select payment option jaa isaan kunniin kaardiiwwan paymentii godhanidha warreen akka Visa fa'aa Master kaardii fa'aadha. Asitti ammoo local and alternative paymentii warreen jaaman kanneen akka mobile baankii, teeleebirrii baankii jechuudha gabaabumatti. Fakkeenyaaf amma kan namoonni hedduun itti fayyadamu mobile baankii irratti tuqee ergasii boodatti asitti I agree jedhanii jechuudha. Confirm booking kan jedhu tuqa. Egaa taasisuudhaan imeelii keessan irratti Ethiopian Airlines isiniif ergaa jechuudha. Bara imeeliidha adeemnu. Asitti maal jedhama Ethiopian Airlines naaf ergee jira fakkaatanitti kaffalullee tokko tokkoon nutti himaa jechuudha. Asitti maal jedha amount 6,552 order koodiin isa kana merchant Ethiopian mobile banking karaa mobile banking step jalqabaa maal godhe jira OpenCB mobile banking step lammaffaa select travel kan jedhu tuqa. Booda koodii kan itti galchuudhaan click continue kan jedhu kana yookaan ammoo OpenCB branches by below diesel below jaa RCB branch gara mana baankii dhiyoo isinitti jiru dhattanii koodii kana jala sanitti yeroo agarsiiftan akka isiniif kaffalan godhan isinitti agarsiisu. Barreeffama kana koppii godhattan. Koppii goona ergasii boodatti gara mobile baankii deemna jechuudha. Gara mobile baankii deemtanii boodatti asitti kinu travel kan jedhu kana tuqna. Ergasii boodatti air transport kan jedhu tuqna. Asitti maal jedha Ethiopian Airlines ticket kan jedhu kana irratti filattanii asitti PNR filattanii koodii san galchitanii continue kan jedhu kana yeroo tuqxan maallaqa san akka kanatti kaffaltanii jechuudha. Ergasii boodatti ammallee tikeetiin kaffaltu jechuudha. Imeeliin isiniif ergama. Isa san qabachuudhaan gara iddoo dirree xayyaaraa kombolchaa yoo buttan tursitanii sa'aatii 4 duratti iddoo san dhaquudhaan gara itti imaltan deemtu jechuudha. Egaa viidiyoo kana nagadumatti waan dhaggeeffattaniif galatooma. Asumaan ammoo yaada qabdan koomenti irratti na barreessaa. Chaanaalii yoo haala yaadaatan subscribe godhaa.